Yaadi. Asitti beellamni qabamee ture. Kanaaf hedduun cinqabe maaliif qubeeta mucaa kana eegala ta'e guyyaan guutuu guyyaan biratti dabarsee jiru. Yaaboo hin danda'u jennaan nu tuffatee jedhanii waan adda addaa kaanan jaarmaa na guddise kana keessa guddadhe na tuffate naan jechuun hin ta'u jeetin haala Oromootiinis wal morminee bakka sagantaa kana ani guyyaa jimaataa mucaa wajji dabarsee har'a qophatti bakka hin jirre kabajatu jira Oromoon tole jedhanii jechuudha. Kanaaf eega akkas taate ka Osaa ganama dhaqee meebii sa'a booda Torontoon dhufa jee filaayitii iyyuu muraddeetiin ture ka sa'a booda dhufu. Eegan tole jeen booda hayyoota keessaa namni tokko dhufee dhimma hirmaannaa keetii wal dibdee kaasee jira boordii keessatti jaarmeen baqaquuf deemaa. Kanaafuu otoo haftee yaada joonaa kaafnan aboon duraan illee yeroon hin qabne baldee mucaa dhiiseetiin dhufu ga'e rabbii galata isinii haa galchu warri Torontoo immoo galma galmeeffate warri Torontoo biran dhaqa ani maqaa kiyya naa jecha jaarmeen Oromoo dhiisi wiixaan Oromoon lakka bakka kun barbaadu. Kanaaf yoo hafte wayyaa withdraw godhi naan jennaan withdraw godhe jechuudha malee waan biraatti ni miti. Ani yoon argames nan gammada. Kanaan qabatee wal social media irratti kanatti jettee fi ani wanti social media kun maybe ni dulloomee isaan hangalu. Wanni namni irratti waan kanarra wal loluuf hangalu. Kanaaf dhaamsee yeroo baay'ee deemu ani waardiyyaan barbaadu ani hin danda'a arraba ajaa'ibaatiin qaba. Nama bakka buutanii nama narrabsina. Nama bakka buutanii nama na sagaaroon seenina. Nama na dabre akkaan itti ofirraa deebisuun natti beeka. Namni maqaa kiyyaan jaarmaa Oromoo biraa dhiisi nama biraa saba biraa irratti jaarmaa biraa irratti iyyuu I don't want anybody to defend me. I've clear track record bar. Ambar Oromoo keessatti gochaaniin beekama jechaanii miti. Wanni Oromoo dalagaa Ololli oofame maqaan Jawaaree Xuraayyaa maqaan kiyya Xuraayyaa huccuu gimbanyaa fakkaataa bar amma booda bakkitti maxxanu kabiraan jiru. So kanaaf ani Osaarraa isa haaraan qabu jaarmaan keessatti guddadhe gara fuuldurallee irratti naasea garuu naa jecha namni lamas akka waliin muufatu waan hin barbaanneef lakkii ati hafuu wayyaa jennaan tole ni nafaa jeetiin irraa kanaan hin hafee jechuudha. Akkam jirtu daawwattoota Kelloo Miidiyaa ana kiyyaa sanyiidha. Yeroo ammaa kana walgahii Osaarratti argamna. Kan na waliin jiran durataa boordii Osaa Dr. Geetahuun Bantiidha. Gaaffii xiqqoo gaafachuufanii asitti affeere dursa dubbii Dr. Geetahuun asitti argamuu keessaniif guddaa galatooma. Atillee carraa kana naa kennu keetiif baay'ee galatoomne kiyya. Ayyee ulfaadha. Egaan akkam ture Osaanii tiimiin walgahii kanaa maal fakkaata? Gaaffilee hawaasa qaban tokko illee jiru. Isheen isin gaafachuu barbaadetanii akka nama miidiyaa tokkotti wannata uummataaf ga'uu qaban dirqama hawaasni nutti kenne wanna jiruuf wanna sanarraa dubbanna. Garuu dursa dubbii tiimiin maal fakkaata? Konferensiin kun haala kamiin deemaa jira ka jedhu sana yoo irraa dubbanne. Tiimiin kun kan inni filatamee fi haaluma Oromoon amma yeroo ammaa keessa jiru wanta ilaaluufitu maal jedha akkamittiin wanta rakkina Oromoo kana haala akkamiitiin adrees gochuu dandeenya kan jedhuudhaanitu tiimiin kun qophaa'e. Waggaa 3 booddee isa jalqabaatiif reefuu wal arguu keenya namnis immoo egaa dhufee kun gaalchaan sirra akka gargar baane turetti yuutuu hin ta'ini dhugaan dubbachuudhaaf akka bareedaatti geggeeffamaa jira. Waa'ee tiimii isa jette immoo rakkina Oromoon keessa jiru waggaa 3 kana baay'ee dhiibaa wanta dhufee fi rakkina guddaa wanta uumameefitu mee waama tokko kana keessaa baay'inaa laata akkamittiin haala kana keessaa rakkina keessaa ba'uun danda'ama tokko maluma tokko fiduu dandeenya laata kan jedhuudhaanitu wal hubachiisuudhaaf wanti kun kan inni filatameef jechuudha. Galatooma egaan Osaanii haala gaariin deemuu jira garuu immoo wanti hin haalamne tokko sooshaal miidiyaa irrattis bakkeewwan garaagaraatti namoonni mufii garaagaraa dhiyeessaa jiru. Akka miidiyaatti ani itti gaafatamummaatu nurra jira isin gaafachuuf akka dura ta'a boordiitti. Innis maalinni itti aanaan KFO obbo Jawaar Mohaammed asirratti akka hirmaatuuf flaayeriin ba'ee ture. Flaayeriin ba'ee ture haa ta'u iyyuu malee
Jawaar Mohaammed bakka kana hin jiru. Namoonni kallattii gara qorachuu yaaleen turanii namoota boordii keessa jiranillee namoota tokko haasofsiiseera kaleessa gaafanii waan kana sooshaal miidiyaa irraa argu dirqama uummatis baruu qaba jedhee waan agatee tokko gaafadhee hireera uummataaf. Isin akka boordiitti gaafatamaa boordii osaati. Obbo Jawaar Mohaammed maaliif osaa irratti hin argamne akka hin dubbanneef akka jedhamaa jirutti uummati kan inni jechaa jiru at least sooshaal miidiyaa irra Jawaar gama isaatii wanta dubbate hin qabu garuu akka hin dhufee hin dubbanneef dhowwame ka jedhus immoo jira. So isin gama kanaan deebiin keessan akka dura ta'a boordiitti maalinni? Gaaffii guddaadha. Gaaffii kana gaafachuu keetii baay'ee si galateeffadha. Jawaariin ban jaallanna akka osaatti nu wajjin nu biratti guddate baay'ee kontribuushiniin isaa guddaadha. Ijoollummaadha isaatii kaasee hamma pirezidaantii ta'utti nu wajjin ture nu gargaaraa ture. Garuu wanti amma dubbatame kun akka inni dhufee hin dubbanne miti dubbiin. Pirezidaantichi hafeereetu erginuu hafeeree booddee amma kiinooti spiikar wanta jedhamutu jira. Kiinooti spiikar yommuu taatu haasofteeruma baata maleessaa namni gaaffii si gaafachuudhaaf carraa hin argatu. Garuu amma maal jennee akkuma inni haasaasa haasa'ee Nurenbergii kaasee hamma Paaris hamma Maanchesteritti hamma magaalaa Ameerikaa keessa jiran tokko tokkotti namoonni dhaggeeffatanii gaaffii immoo gaafatu. Waa baay'ee haasaa wanta gurguddaa haasaa gaaffii gaafatu gaaffii isaaniitiif deebii kenna. Oosaa keessattis yoo dhufe kiinooti spiikarii yommuu itti ta'u haasa'ee wanta bu'uu fi warri oosaa dhufan gaaffii gaafatanii isarraa hubannaa tokko argachuu hin danda'anii akka inni gaaffii gaafatamee innis immoo namoota wajjin haasa'utti haqindaa'u kan jedhutu ture. Kun immoo itti qindaa'aa kan jiru paaneelii keessa galee akka bakka baqqaleen faan kaleessa jiru argiteettamini akkuma baqqaleen sanatti murtiin yaada isaa haasa'ee jiru namni harka isaa kaasee murtii gaafatu akka sanatti akka haqindaa'u jedhameetu. Maleessa namni Jawaar akka inni haasofne namni jiru tokko hin jiru. Hooyin paaneelii sana keessa galee hooyin immoo akkuma nama tokkootti peeperii isaa dhiyeeffatee pirezentii godhatee namni gaafatee namni carraa isa gaafachuu hin argatu akka namni carraa argatutti haa dhiyaatu Jawaar jedhame maleessa Jawaariin dhufin hin jedhamne. Naasa'us immoo nu wajjin rakkina hin qabu akka takka poolitikaa isaa irratti rakkina hin qabnu. So akka osaatti isinii Jawaar akka hin dhufneef hin dhowwamne jechuudha. Namni dhowwe hin jiru pirezidaantiin kan nuyi jennee akka inni paaneelii keessa galee haasa'ee namni gaaffii gaafachuudhaaf carraa kennuufitti. Kiinooti spiikarii yoo ta'e haasa'ee dhuma bahaa inni gatii hin qabu. Carraa Oromoon iddoo garaagaraa argatan Oromoon adda dhufuusaa argatudha dubbichi. Akka kanatti keessaa baafne yoo jechuudha baatame kana ture. Carraa Oromoon iddoo garaagaraa argatanii Jawaariin gaafatanii jedhanii warra dana dhufanis gaaffii gaafatanii isarraa innis deebii haa kennu wanta akkasii haa uumamuu jenne maleessa namni akka dhufee naasofne namni jedhee hin jiru. Sun immoo kiinooti spiikarii yoo ta'e immoo ta'uu hin danda'u. So dubbiin jiru kiinooti spiikarii ta'uu dhabuudha malee dubbii Jawaar dhufee dubbachuu dhabuu miti jechuudha. Kana dubbiin. I think daawwattoonni keenya deebii keessan argataniitu akka itti gaafatamummaa keenyaatti dura taa'aa boordii isinii gaafadheera. Dr. Ebbisaas yoo hin danda'e walgahii keessa jiru isaaniinis dhufee gama isaaniitiinis akka pirezidaantiitti wanta jedhan yoo jiraate nan dhiyeessa. Isin garuu Dr. Geetaahuun Bantii ibsa naa gootanii fi guddaa galatooma daawwattoonni keenya illee ulfaadhaa fayyaa ta'a. Illee carraa kana naa kennuu keetti baay'ee galatoome kiyya. Ulfaadhaayyee.